argin xooftuun gurishii of nama fakkaattee ofitti sissitee yeroo ishiin boochufa yeroo an akkanaatiire goddanyaan jechuun hiriyaa jechuun waan ati gaafa balleessite illee waan icciitii si dhoksitu waan barbaadde yoo taate si galee inni sagaleen inni waraabee gadi gallakkisi of jalatti sheergooti seenaan sunis immoo asirraa shaafadaan turreeti shaarmuxittii gareedha seenaan ishiin jedhamtu suni asirraa shaafadaan turre micaa mancaasa jedhamu sanatti ani dhiifama naa godheetti inni garuu sagalee kee hin waraabee otoo sagalee kee hundayyuu hin waan ishiin jechaa turte inni baasee raayin sariitti ilma namaa jechuun hakkana icciitii hanqabatu ka akkasi dhugaa rabbii ofiishi bishaan mudafan seenaan jechaan footoo ishii dirasiisa durii isa biyyaa nam jaarsa ishii faana isa to'an qaban kiristoos inni gadi baasee ishiin kennan yeroo sana jechaan annadhee shaarmuxaan akkanaa ofiishiitiif dargaggeessa 99 inaaffaadhame mucayyoon immoo sin caalti sabboontuudha hin bareeddi biiftuun kichuudha sin immoo dulloomtanii maal gootre لا وفي ما أنا بدأت كسب باستير وزيزو الدبر ولا ما بيفتو إنما يرمزين تباه ربع يا كده أنت كسر تارت من رباكس وين بيفتو ده جارته في ده جارته ولا دلوت أنا دلوت تسني تنجد أصلا ورا الجبارة أنا مرة كده ما كنت مالي في نيرمني إيش مال قوتي بيفتون جالت هيرمتي ما سيناقوت وفي كيسني باتني بانجالين بريس صدق من بريش أنت ما سينقول إيه بيسا maal gooture isin fuudhu kaan immoo ishii biyyaa reef dhufte kana fuudhu kaan immoo maal sinii godhare shaarmuxoota haadharaa gari na afaan mucayyo dille kichuudha hin bare dille wal fakkaatti si gale hin afaan kan wali biraan jiru wallahi mucayyo kana wal fakkaatti illee si gale ilaale tokkoffaa beeftuuni tokkoffaa maaliif waraqaa hin qaban ka amma akka shiitti firiideemtii hin baanii qilleensaan argatanii asii madaamee isaanii quugooti achi yalla jecha walti aariishi muluu baafatanii dhaqanii ishiirratti aariishi baafatanii harrabsu ishii sin gaafatte dhiifama sin goote anillee qimamii mana madaamiitanillee mana madaamii kana keessan jiranillee sin mafaan maan booda dhiifamni jiru gabbaatee harrabsu jiraatu deemti wallaa dhiifamatti qabu dulloota hin nyaattu hin dhugdu akka isheen of ajjeestu barbaaddu meeri aggeeffadhu lubbu maali qoy biiftuu qofa dulloota jedhee wallahi yeroo hundi dulloota biyya rabaa jechuun jiranii jira qaarrabsa jira firraawwa kana dandeessanii misgiina gandaa harrabsaan oolanii ijoollee sin harrabsaan oolanii dullattoota siniin jedhanii sin harrabsaan oolanii biiftuun bichammaa sinitti mul'atte ishiin akkana baatee akkana dubbatti taanaan akkamitti sin qarqaartaniittu chinkoo tokko qarqaartaniittu warra arbaatanii akkanatti maaf akkas nuun jettan chinkoo tokko qarqaartaniittu biiftuu gaafa ishiin baatee asirra teessee bu'aa wal qarqaartaniittu dubbattaniittu irraa konkoota gadheedha baga siniin jette baga udduu keessanitti sinii cabsite sagalee ishii mitiiti udduu ishii fidanii asirratti barqa ta'uu godhaniyyuu biiftuun gadi cabuun leen qabdu amlee sammuun kee tokkittiin siwannoo jechuun qabdu dhugaa rabbii Jertiniti ishiin ofirratti iyyuu baatee iyyuu daabboo qabdaa qaba jettee hambaatee dubbattu iyyuu ofirraa iyyuu jecha. Micayyoo jecha galgala bulu akkatti halkan muluu boochisaa bulan waaqa galgala jecha. Irraa gattaa miskiina namaa irraa taa'a gadi. Haadhas qabdee yoo jettani haadhas gadi baasa. Habbaan immoo bosona keessa jira jettani habbaas baasa kamaaf hin baasina. Maa baaftanii irraan dubbatina. Konkoota gareedha maa baaftanii irraan dubbatina ree. Wanti irraan dubbattan hin jirtamme otoo gadi otumallee wannoo sanallee gadi abbaashii saadhis gadi baafatanii dubbattan. Duusi haa ta'e immoo baga baaste baga ta'e. Duushillee baga ta'e. Kuddushi iyyuu miti iyyuu malee iyyuu waaqa kiristoosni sagalee dubbatte akka barbaaddetti faana bullaa alganuu qabna jette. Qabatee haizoo namaan jedhu hin beeku. Okay? Tokkoffaa haga feete waan feete hoo isiin jette micayyoo tana bira dhaabatanii haizoo jechuun qaban malee jechoota hin taane jechuun illee hin qaban. An akka kiyya jechuudha jechuun hin qaban. Garuu namni kennaa fooloon guddifatuu fi nama arrabsuu nama qeequu waan hin taane namaan jechuu kabar yeroo ati rakkatte si bira dhaabannetu maqaa kee si balleessa. Ka yeroo ati du'aara bishaan afaanin naqiji ati jettuun afaanis hin qicu duusi awwaala jedhutu gabbaheetiniin maqaa nama balleessas jaalatte maaltu si jargay
yoo barbaade abbaa keetii yoo jaalatte abbaa keetii bireendi yoo godhatte abbaa keetii yoo heerumte maftee isiiti namni maftee lubbuu nama tokko irraa qabu hin jiru namni akkasii hinaafu sun illee gabbayee kabiraatti tofaa jiru yoo barbaadeetiin hin jedhe maa nama maa hamilee namaa cabsuuf deema namni kun maaliif guddatti mucayyoon tun maaliif nama qixxooftee deemtiidha hamilee isii cabsuufi aarii keessa seensisanii lubbuu isii dabarsu malee namni kun kan suuraa isii maxxanseetiin isiin baddu jedhee irra dubbatu haa arrabsitu saraatanya mana madaamillee rakkoo hin qabu beekaga beekan maalii ijaaran jedhe ani itti naaru hooji ani iyyuu mana madaami jiraam itti naaru haayizoo jedhee bira dhaabbadhee jajjabeessuu qaba malee maa akkasumaan jedhee dhaqeetiin waan qabu. Galashtu yuukaa godhe isaan mabarmitu ufti waggaa 5-6 biyya rabaa keessa teenye ufti kaleessa ufti har'a heerumte maaltu magasha gabbaane maaltu jedhaa rabaraan iyyuu Elalaali nama mucayyoo kana biraan hin dhaabbanne dhabeetta gaafa ishiin rakkatte yeroo sana gaafa ishiin biyyatti rakkadhe dheebodhe gaafa ishiin jettee beela'e jettee gaafa sirraan baatee dubbattu nama bukkee hin dhaabbannetu haqa gadi ba'ee immoo afaan ishiitti gadi haqata. Amma karaa nama cabsu waan bareedaniif dhiira 8 jaalattee jirti kun 8taffaadha kun maalidhaan jetta miliyoona jaalattee hudduu ishiiti hambaatatu hudduu ishiiti hudduu keessa miti hudduu miliyoona jaalattee maftee ishiin immoo itti mucayyoon kun immoo bilginna shaarmuxitti qabaatte maal hojii biyyaa baatire hin hojjeta itti gadi. Andammoo mana ishiin keessa galaa jirtu wachumaan hargaa ture tiktokii kana keessa otoo namni isi kalaa'u jira mucayyoo tanan namni isi kalaa'ee dhugaan isiif yaadu jira mi'a nama gaafii wayyaa si gaafadha. Ani isa miti anna ajaa'ibime isa dhamiti an isaanii an gad ba'anii shaarrabsan. Anama maaliif kana siin jedhe beekta namni isi kalaa'u jira wanni siin jedhuuf jaalanni agarre dhiira zabana kanaallee. Siagalu bakka sanitti jaalanni agarre yookiin dhoqqee haguma yani bareedumni namarraa dhumu tokko dhiirti tokko nama hojii fiidi bakka sanillee laalaa deema namni gaafa dammoo bareedumni kan kee kun kasirraa qannasu ta'e dhiira waa baay'ee keessa nama seesistilee siagalu jaalala keessa nama seesiftee onnee namaa miitee kan nama gatullee ni jira garuu bakka sani isiin of qabuu qabdu onnee ofiitti of kennuu qabdu hoo jaalatteeyyuu jechuudha of qabuu qabdu. Bakka sani namni isitti kalaa'ee akka obboleetti isi kalaa'u gorsuu qaba keessaan. Mistira keellee namatti himin isaa jaalatte sanittillee garaa kee akka jiruun qalqala goote itti hin himatin of qabaa deemi jedhanii namni osoo gorsu jiraate keessa isii beekee namni isi dhiyaatu isattillee of hin kennin akkuma jirtuun jedhaniini gorsan silaa kunis illee isiif sirraa xuruuta akka kiyyatti akka yaada kiyyaatitti jechuudha. Maaliif isheen barnoota argatteetti kanaan booda barnoota irraa argatteetti eenyumarraayyuu barnoota argatteetti maaliif mucayyoo na'aasi intala seenaa sana jecha dhugaa waan wajjin tirii tokkorra taa'anii wajjin nyaatanii wajjin dhuganiiru qullaa wajjin dubartiidha iddoo qullaallee wajjinillee wal fuulduratti illee uffatallee wal qayyarachuun hin oolan ijoollee kala lamaan akkamitti sagalee isaa inni sagalee isaa waraabee tiktookii isaan irratti galleekkise otoo ta'e ishiinillee mistira ishii dhoksuufii qabdima. Ishiin fuutee akkamitti poost gootuuf jalatti mucayyoon kun maal ishii goote miyatti mataa dheeraa jiru gaafa isiin Itoophiyaa irraa dhufte waliin deeman sanii mucayyoon ati jettu sun. Seenaa Beerut turte amma Saudii deemte moo maan akkan saaxibaloon kun ishiin sheexanni kun ishiin. Kanaaf isi warri itti kalooftani isii gorsa maaliif haali namni siin jedhu ilaaltee hin aarinis dhaara keessallee seenteellee ofiin qabatee haayizoo namaan jedhu hin beeku. Okay? Tokkoffaa haga feete waan feete hoo isiin jette mucayyoo tana bira dhaabatanii haayizoo jechuun ni qaban malee jechoota hin taane jechuun illee hin qaban. An akka kiyya jechuudha jechuun hin qaban. Garuu namni kennaa fooloon guddifatuu fi nama arrabsuu nama qeequu waan hin taane namaan jechuu kabar yeroo ati rakkatte si bira dhaabannetu maqaa kee si balleessa. Ka yeroo ati du'aara bishaan afaanin naqqici ati jettuun afaanis hin qicu duusi awwaala jedhutu gabbaheetiniin maqaa nama balleessas jaalatte maaltu si jargay. Yoo barbaadde abbaa feete yoo jaalatte abbaa feete bireendi yoo godhatte abbaa feete yoo heerumte maftee isiiti namni lubbuu nama tokko irraa qabu hin jiru namni akkasii hinaafu sun illee gabbayee kabiraatti tofaa jiru yoo barbaadeetiin hin jedhe maa nama
ما همين ما تفسد دي منامي كون مالي قدرت مشيون تون مالي إنما إتوفت دمتي همين يسي تفسد في عارشة سنسني لبوسي دبر سمالي نمني كون كم لصورة يسي متصيت يسي بدو جدار ردو بتعرف تو مسارة كنا من مدامي لي ركو هنك أبو بها بكاني مالي جارن جد أنا تنار هوج أنا جو من مدامي جرامي تنار هاي زوج إبرة أبد ججبه سوق أبا مالي ما أكثر من جديد أكيد وان كم أب. إذا شو يوكا قول إنسان ما برنتو توقعشن جات ربي رباك إستنيه أفت خلاص أفت أحرى حيرهم ما هذا ما كش جباني ما أنتو جدار ربنا نجوك إلالي لما مش أيوة كنا براني ربنا لبيتا جاوشين ركتة يروسنا جاوشين بيجتي ركتة إيبود جاوشين جتة بيله جتة جاوس رامباتي لبتو لما بكهين ربنا تو حاجة غريبة مو أخاري شيء تيجي هكذا. إيش؟ أما كرانا مش أسمع بره إيه سدّي جالته جرتي كوس سدّي تفارا كمارة دنجت جالته مليون أو جالته ودوشيتي هم باتة ودوشيتي ودو كيسميتي ودو مليون جالته ما بتيجي إيش مو إنت بتأيون كل مو بالجنة شارموت إتقابته ما رجيبي يا باتري إنه جت التيجي عندما mana shin keessa galaa jirtu wachumaan hargaa ture tiktokii kana keessa otoo namni amma jettu namni isi kalaa'u jira mucayyoo tanan namni isi kalaa'u jira namni isi kalaa'ee dhugaan isiif yaadu jira mi'a nama gaafii wayyaa si gaafadha. Ani isa miti ana ajaa'ibe isa miti ana isaanii an gad ba'anii shaarrabsan. Anama maaliif kana siin jedhe beekta namni isi kalaa'u jira wanni siin jedhuuf jaalanni agarre dhiira zabana kanaallee. Siagado bakka sanitti jaalanni agarre yookiin dhoqqee haga yani bareedumni namarraa dhumu tokko dhiirti tokko nama hojii fiidi bakka sanillee laalaa deema namni gaafa dammoo bareedumni kan kee kun kasirraa qannasu ta'e dhiira waa baay'ee keessa nama seesistillee siagado jaalala keessa nama seesiftee onnee namaa miitee kan nama gatullee ni jira garuu bakka sani isiin of qabuu qabdu onnee ofiitti of kennuu qabdu hoo jaalatteeyyuu jechuudha of qabuu qabdi. Bakka sani namni isitti kalaa'ee akka obboleetti isi kalaa'u gorsuu qaba keessaan. Mistira keellee namatti himin isaa jaalatte sanittillee garaa kee akka jiruun qalqala goote itti hin himatin of qabaa deemi jedhanii namni osoo gorsu jiraate keessa isii beekee namni isi dhiyaatu isattillee of hin kennin akkuma jirtuun jedhaniini gorsan silaa kunis illee isiif sirra xuruuta akka kiyyatti akka yaada kiyyaatitti jechuudha. Maaliif amma shimi barnoota argatteetti kanaan booda barnoota irraa argatteetti eenyumarraayyuu barnoota argatteetti maaliif mucayyoo na'aasi intala seenaa sana jecha dhugaa waan wajjiniin tirii tokkorra taa'anii wajjin nyaatanii wajjin dhuganiiru qullaa wajjiniin dubartiidha iddoo qullaallee wajjiniin illee wal fuulduratti illee uffatallee wal qayyarachuun hin oolan ijoollee kala lamaan akkamitti sagalee isaa inni sagalee isaa waraabee tiktookii isaan irratti galleessise otoo ta'e ishiin illee mistira ishii dhoksuufii qabdima. Ishiin fuutee akkamitti poost gootu jalatti mucayyoon kun maal ishii goote miyatti mataa dheeraa jiru ingaafa isiin Itoophiyaa irraa dhufte waliin deeman sanii mucayyoon ati jettu sun. Seenaa Beerut turte amma Saudii deemte moo maan akkan saaxibaloon kun ishii sheexanni kun ishii. Kanaaf isi warri itti kalooftani isii gorsa. Ani akkan siniin jedhu amma akkuma intala Oromoo tokkotti akka nama takkaatitti mucayyoon tun waan tokko taanan. Micoon tanumti mana madaami tajjutun seenarraan bu'u. Micoon tun qoreen ishii waliin tokko jedha. Oduma dhaggeeffannu oduu laalluu ijoolleen dhiiraa jettee ijoollee meeqa kan fayyaa haadha biraa kaatee saaxinii seentee haadhatti galtu. Nama meeqa argine oduu jean guutina daraa keessan. Sababni isaas sababa maaliititti? Sababa sagalee dhumaa kakaleechaa sanii fi sababa ijoolleen isaanii onnoodhanitti. Oduu amma dimtsi ishii bee micoon tun uffatni ishii oduu waan tokko viidiyoon tokko gurbaa san bira jiraatee bee micoon tunis daanduma san uffannis jechuudha. Viidiyoo ishiiti ani Habiibti footoo irratti qanabbaranii footoo ishii irratti fuula ishii qanabbaranii baasanii viidiyoo ishiiti qulqullaa ishiiti jedhanii. Jedhee ka ammas na dhaggeeffadhu sagalee kanarree warri waraabbachuu dandeecha waraaba micayyoon tun waan tokko taanan tokkoffaa imaaraatii ka'ee jirti. Hoo taate seeraniin gaafan. Har'a imaaraatii keessatti seerri kan turedha. Footoo namaati irratti waan tokko godhuu hin dandeessu. Micoon tun waan tokko taanan du'aa haadha kiyyaati. Seenarraa akka hin buune qaalee Oromoodhaa galee taa'an. Ani intala takka garuu.
Hadithi amma bari badee jira amma badeera simanagaa tana simanagaa kana viidiyoo kan kee suuraa kee jala waan hin taane qaama qullaa kan kee irratti maxxansan si'ii naxaa suuraa kan kee boosti goote kana fuudhaniitini waan hin taane baalagee fidanii sin maxxansan sunis illee bar dharumaani malee dhugaanii miti.